sadarkaa biyyaattis ta'u sadarkaa naannoo Oromiyaatti dubartoonni mana hojii mootummaattis ta'u miti mootummaa keessatti hangeeffamanii hojii milkaa hojjetaa jiraatan illee malee sadarkaa barbaadamuun garuu ammallee hojiin bal'aa hojjetamuu akka qabu qorannoon mirkaneeffate hojiitti kan gale yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa ofitti amanamummaa dubartootaa gama hundumaan guddisuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa kan jiru ta'uu itti aanaan pirezidantii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Riyaad Daawud dubbachuun hojii gaggeessummaa keessatti qooda olaanaa akka baataniif duraan dursa sadarkaa barumsa isaanii akka fooyyeffatan taasisuun hojii kan jalqabaa ta'uu qabaa jedhu. Sadarkaa barnoota isaanii guddifachuutu irra jiraata. Maaliif wanni affirmative actioniidhaan namaa kennamu kun yeroo hedduu konfidensii nama dhabsiisaa deema. Akka san hin taane beekumsaan waan dabaalame ta'utu irra jiraata. Beekumsaan dabaalachuudhaaf immoo barnoota barachuutu irra jiraata. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa dubartootaaf keessattuu dubartootaaf xiyyeeffannaa addaatiin iskoolarshipii kenna. Gara yuunivarsiitii kennaa dhufanii sadarkaa jiran hundarraa'u foormaalitii barbaachisaa ta'e nu amma biiroowwaniif kennina. Biiroowwan immoo godinootaaf erganii yeroo godinoota bira ga'u dubartoonni adda dureedhaan dhufanii na ilaallata anatu barachuu qaba jedhanii maatii gatanii gara yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa dhufuu dhabuutu jira yeroo hedduu. Nuyi garuu gara sadarkaa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti dubartoota akka yuunivarsiitii biraa otoo hin taane dubartoota daa'ima wajjinis simannanu. Lafa daa'ima isaan oolfatantu jira. Deekeerii qabna. Deekeerii kenna keessa tursiisnaaf daa'imman isaanii. Kanaaf daa'imman xixiqqoo qabnaa nu barachuu hin dandeenyu, nu dubartoota ulfaatii barachuu hin dandeenyu wanni jedhamu hin jiru. Beekumsa gahaa erga horatanii hojiitti bobba'anii boodas hojii milkaa hojjetanii biyya guddisuudhaa fi ofitti amanamummaa dubartootaa dirqama ta'uu qabaa jedhu. Namni beekumsas qabaatee, sadarkaa barnootaas qabaatee, muuxannoos qabaatee yoo ofitti amanuu baate sadarkaa hooggansaatti hoogganuu hin danda'u. Sadarkaa hooggansaatti dhufuutu irra jiraata dubartoonni. Isaan qofaafii miti. Guddina biyyaatiif gara hooggansaatti dhufuun irra jiraata. Kanaaf hooggansatti dhufuudhaaf immoo ulaagaan jalqabaa ofitti amanu. Namni ofitti hin amanne murtii kennuu hin danda'u. Namni murtii kennan immoo hooggansa ta'uu hin danda'u. Hooggansi nama murtii kennu, namni murtii kennu immoo nama ofitti amanu. Kanaaf ofitti amanamummaa jecha hawaasaa keessaa ba'uutu barbaachisa inni jalqabaa. Hawaasni hin dandeettan yoo nuun jedheyyuu nu hin dandeenye jennee keessaa baana jedhanii dubartoonni keessaa ba'uutu irra jiraata. Maarree ofitti amanamummaan dubartootaa hojii gaggeessummaa keessatti akka dabaluuf yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hojjettoota isaa 225 ta'aniif leenjii hubannoo cimsuu kennaati kan inni jiru. Dubartoonni leenjii mata duree ofitti amanamummaa dubartootaa dabalu jedhu yuunivarsiitichi kennaa jiru fudhataa jiran akka jedhanitti qaawwii ofitti amanamummaa dhabuun manneen hojii keessatti dubartoota birattillee ni mul'ataa jedhu. Ibsachuu irratti nu hafa. Namni baay'een hoogganaan iyyuu itti haa dubbatu. Kan biraatu haa jedhu dubartiin yeroo baay'ee nu dheeffatti. Ol baaftee kana naan jedhaa hartaa lakki dhaabee obbolaanaaf hin ta'u wanni jedhu ilaalcha akkasii baafachuun ammas nu hafaa jechuudha. Baay'ee Nuumti mataan keenya yeroo baay'ee anuma mataa koorraayyuu kaasee waan tokko hin dandaasa jedhu irratti ofitti amanuun baay'ee waan nu rakkisuuf. Inni dhiiraa garuu eessallee geessin eessa yoo teessistee lapheesaa dhiibee sokka hin danda'in iyyuu maaf deeme waan fee godhee hin deebin. Inni lapheesaa dhiibee yeroo deemu nun akka dubartiitti garuu bakka sana sodaatti. Ammas nu hafa maalii ka jedhu tokkoffaa nuumtuu ilaalchi nu ofii keenyaaf kenninuyyuu inni guddaa. Dubartiin annan danda'a, annan hojjedhee dhiira kamiyyuu qixa bu'aa qabeessa ta'uu danda'a jedhu ofitti amanu hin hafa. Amma fakkeenyaaf kan koo fi kan dubartii biraa yoo ilaalte garaagarummaa jiraachuu danda'a. Takka sirriitti of dandeessee jechuu dandeessi. Ani immoo tokko tokko sodaattee waa beekti waa dandeessi san immoo gara ifatti fiduu sun hanqina jiraachuu danda'a. Addee Kaasach Laggasee yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa damee Finfinneetti ogeessa dhimma dubartootaa fi HIV/AIDS yennaa ta'an rakkoo gamoo ofitti amanamummaa dhabuu dubartoonni qaban furuu fi leenjichi kennamaa jiru baay'ee murteessaadha jedhu. Dubartoonni sadarkaa itti gaafatamummaa gurguddaarra jiran amma isaan ofitti amanaa waan ta'aniif rakkoo hawaasa keessa jiru kana cabsanii ba'anii biyya kana gaggeessuu kan danda'an jechuudha. Kanaafuu dubartoonni ofitti amanamummaa wajjin wal qabatee maal gochuu qabu ilaalchi hawaasni qabu kun sirrii akka hin taane hubatanii of jabeessanii sadarkaa tokkorra ga'uu hin danda'u. Garuu cimina isaanii guddaa gaafata jechuun barbaada. Bakka bu'aa Daayireektara dhimma dubartootaa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Addee Tiqdam Dassaaleny gama isaaniitiin kaayyoon leenjichaa ofitti amanamummaa dubartootaa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessatti akka mirkanaa'ee jijjiiramni qabatamaa dhufuuf xiyyeeffatamee kan kennamaa jiru ta'uu eeru. Hooggantoota olaanoodhaati amma dursaa gareettidha leenjii kun akka fudhatamu kan taasisne. Sababiin isaa inni dubartoota isaan jala jiran akkaataa isaan itti
cimsuu danda'an. Inni dursaa gareerra jiru dubartii isa jala jirtu ogeessa taate jala jirtu gara dursaa gareetti akkamitti fiduu akka danda'u akkamitti jajjabeessuu akka danda'u humna ta'ee fi akka dubartiis taate iddoon sana dursaa garee dubartiis yoo taate iyyuu kan jala jirtu dubartii biraadha yoo taate dubartii ogeessa taate jirtu sana gara isheetti fiduu akka ishee yaaltuuf inni gara daayiriktararra jiru immoo dubartii dursaa garee isa jala jirtu sana gara daayiriktaraatti fiduuf jajjabeessee akkaataan itti qabee deemu hooggantoota biraas immoo akkasuma akkamitti xiyyeeffannoo kennuufii qabu dubartootaaf akkamitti jajjabeessamuu qabu kan jedhurraa kaasuudhaan leenjiin kun akka qophaa'u ta'eera. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa ofitti amanamummaa dubartootaa guddisuudhaaf hojjettoota isaatiif leenjii hubannoo kennuu kan eegale kun dubartoota godinaalee Oromiyaa hundaa keessa jiraniif illee kennuudhaa fi karooraan akka itti jiran dooktar ni dubbatu. Haala mijataa uumaa jirra jechaadha gara fuulduraatti dubartoota akkasitti ba'aniif dursa yuunivarsiitii keenya irratti hojiirra oolchuuf deemna. Gaafa dubartoonni kunniin ga'anii gara fuulduraatti ba'uu jalqaban gara hooggansaatti finna jechaadha. Sana booda ekspiriyeensii keenya immoo muuxannoo keenya kana gara mootummaa naannoo Oromiyaatti, aanotatti, godinootatti akkuma beekamu yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa leenjiis gorsas akka gorsaa mootummaa naannoo Oromiyaati amma aanaatti waan gorsinuuf isuma kana fuunee muuxannoo keenya kana fuunee gara istaaddaaf gochuudhaaf akka nuu mijatuuf. Dhumarratti ofitti amanamummaa dubartoota akka dabaluudhaaf ga'een qaama nama hundaa murteessaa ta'uus kaafameera.